Assalaamu alaikum ashama harka fuunii akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamal. Egaa har'aan tanaa kaniin qabadhee isiniif dhufee barnoota ajaa'ibaati. Kunis barnoota yuutuubiiti. Akkamitti yuutuubii akka banattan kaniin isinitti agarsiisu ta'a. Egaa asumarraa yoon ilaallee chaanaalii koo namoonni baay'een kanneen yuutuubiidhaan na hordofan yoo ilaalle chaanaaluma kiyya jalatti namoonni baay'een kan na hordofan warra yuutuubii hin qabne dhahuun yuutuubii kanneen hin banatinii akkasumaan seerchii godhanii warreen na ilaalanidha. Kanaaf jeeti anis kaniin barnoota yuutuubii irraan tana isin barsiisuudhaaf akkamitti akka banattan kan isin hubachiisuudhaaf namni tokko yuutuubii ofiisaatii banatee viidiyoo mataa isaa waraabee irratti gadhiisee akkasuma kafaltii garaagaraa doolaarri akka isaa achirraa hisaabamuuf yeroo doolaarri isaaf hisaabee achirraa akkamitti akka inni galii mataa isaa uummachuu danda'u kaniin isin garsiisu ta'a. Egaa maaliif yoo jenne amma asirratti chaanaalii hankoo barsiisaa Jamaal kan jedhu jalatti barnoota herregaa jalatti namoonni barnoota ana asirratti gadhiisu kana daawwatan baay'een isaanii namoota yuutuubii hin banatin jechuudha. Namoota yuutuubii hin banatin akkasumatti seerchii godhanii kanneen argatanidha. Kanaaf jeeti anis kaniin barnoota yuutuubii hanga tokko isiniif qabadhee dhufee asirratti yoo laallee amma daawwattoonni koo jechuudha yookiin hordoftoonni koo baay'een isaanii akkana yoo laallee moobaayiliin kan na hordofan namoota parsantaa 89 koompiyuuteraan immoo parsantaa 5.5 taabileetaan 2.7 akkasuma tiivii irraas 2.5 kan jirudha. Namoota kanneen keessaa parsantaan 20 kan ta'an umrii 18 hanga 24 fi akkasuma umrii 25 hanga 34 immoo parsantaa 59 kanneen ta'anidha. Isaan keessaa parsantaan 82 warra dhiiraati. Warri dhiiraa parsantaa 82 kan hordofan yoo ta'u warri shamarranii immoo parsantaa 17 akkasuma Itoophiyaa irraa parsantaa 89 fi Yuunaayitid Isteet parsantaa 2.7 akkasuma Jarman duwwaa tuqaa 3 kanneen yuutuubii kiyya hordofanidha. Akkasuma egaa yoo laallee warri sabiskiraayib godhan kun yoo laallee sabiskiraayib godhanii kanneen na daawwatan parsantaa 39. Sabiskiraayib warri hin goone jechuun warra chaanaala yuutuubii hin banatin jechuu baay'een isaanii. Akkasuma egaa yoo kan sabiskiraayib hin goone yoo ta'e yaa'u asirratti maallaqa naaf kafalaan jiru asirraa baradhaa kan jiru namni hundinuu kan gadhiisu asirra sabiskiraayib waliif godhuun yaa'u kun isti waliif godhuu waan fayyadu hin qabu waluma deeggaruudha karaa biraa. Kanaaf jechuudha kaniin an jechuu barbaadees namoonni sabiskiraayib hin goone dhibbantaa 61 kun egaa sababa chaanaala yuutuubii kana hin banatiniiti. Kanaaf kallattumaan gara chaanaala yuutuubii akkamitti banatan kan jirutti yoo dhufne mee haa isin agarsiisu. Maaliif jennaan namni baay'een osoo hin beekin sabiskiraayib godhuu dhabuudhaan kana jechuun kallattumaan galee yuutuubii keessa yookiin viidmiitii keessaan yookiin googilii irra seerchii godhee daawwachuu danda'a. Kun yuutuubii mataa isaa qabaachuun baay'ee advaanteejii guddaa isiniif qaba. Yuutuubii mataa keessanii viidiyoo mataa keessanii gadhiisuudhaaf jechuudha. Egaa asirraan yoo ilaalle amma akka kiyyatti yuutuubiin kafaltii naa kafaluudhaaf yuuroodhaan yuuroo 69 asirratti hisaabee jiru kana yuuroo 69 kun yuuroo 70 irra gaafa ga'e gara akkaawuntii kiyyaatti dabra. Egaa kunis akkaataa kamiin akka ta'u siistama mataa isaa qaba. Yerootti anutti bal'inaan kaniin isin barsiisu ta'a. Kanaaf kallattumaa walumaa galatti yuutuubii irraa maallaqa argachuun ni danda'ama akka inni ta'e isinitti agarsiisuudhaaf. Mee kallattumaan gara yuutuubii akkamitti banatan kan jiru itti haaseennu. Yuutuubii banachuudhaaf jalqaba irratti iimeelii banachuu qabna. Iimeelii banachuudhaaf asii jiimeel kan jiru kana keessa seennaa. Jiimeel banachuuf jalqabumaa moobaayiliin tokko nam tokko haarayaa bitee akkuma fedhattu taanaan osoonii fi jiimeelii kana hin banatin
moobaayiliin isaa banamee fi waan takka illee appilikeeshinii tokko illee gabbuusuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kallattumaan jalqaba gaafa moobaayilii bittu bakka waayifaa dheeyitee yookiin waayifaa bakka kanaan ni bantaa. Egaa waayifaa kana bantee waayifaadhaa wajjin walitti hiitee dheeyitee aappii bakka gartee iimeel yookiin jiimeel jedhu kana keessa eega seentee booddee iimeelii haarayaatti iimeelii yoo duraan qabaate amma kiyya duraan qaba waan ta'eef akka kanatti asirraan tarreessee kan jiru hundi iimeeliin an qabu kan hin fayyadamaa jirudha. Egaa kunneen hundi iimeeliin an fayyadamaa jirudha. Amma haarayaa kiriit godhuu gaafaan fedhu jalqabatti iimeelii banachuu na barbaachisa yuutuuba uummachuudhaaf. Amma iimeeliiwwan kiyya kun kanneen asirratti isin agarsiisu kun hundisaatu ittiin yuutuuba banuu ni danda'a. Banee kan hin jirus ni jira. Amma inni jalqabaa asirratti mul'atu Jamaal Adam Kajoo kun ittiin iimeelii banee kanumaan ittiin dalagaa jiru kanaadha. Amma egaa akka kanatti haarayaatti namni tokko yuutuubii eegaluudhaaf maal isa barbaachisaa yoo jenne iimeelii mataa isaa barbaachisaa jechuudha. Iimeel akkaawuntii qabaachuudhaaf jalqaba as dhufee bakka kana add another account kan jiru kana tuqaa add another account kan jiru kana eegaan tuqee booddee akka kanatti naaf fida jechuudha. San booddee Google bakka jiru kana niin tuqaa. Google bakka jiru kana eegaan tuqee booddee akka kanatti search godhaa. Kanas moobaayiliin kiyya ta'uu mirkaneessa ishaaraa kiyyaan tuqeeti. Kana booddee ni banama. Gandii muraasa booddee ni banama. Yooniifin iimeela kaniin qabaadhu ta'ee osoo moobaayilii nama biraa irraa iimeelii nama biraatiin seenuu kan hin barbaadu ta'e bakkuma kanattiin iimeelii kiyya san guutaa itti aanu irratti paaswaardiin galchaa jechuudha. Amma garuu haareettiin uumuu barbaada. Iimeeliin haareetti jimeelii uumuu barbaada waan ta'eef kiriit bakka jiru kanaan tuqaa jechuudha. Kiriit akkaawuntii bakka jiru kanaan tuqaa. Kiriit akkaawuntii bakka jiru eegaan tuqee egaa kiriit akkaawuntii bakka jiru kana eegaan tuqee booddee for my personal use kan jiru kanaan tuqaa. Isa booddee first name kan jiru irratti maqaa waan barbaade haa barreessu. Fakkeenyaaf Odaa miidiyaa Odaa asii jalqaba gaafaan barreessu qubee xiqqaa fayyadamuu qaba. Guutummaattuu qubee xiqqaadhaan fayyadamuu qaba jechuudha. As dhufee qubee xiqqaatti gaafan jiru fakkeenyaaf Odaa miidiyaa jeetiin barreessaa. Shurneem kan jiru irratti dhufee optionalidha barreessuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a jechuudha. Dhiisees bira dabruu hin danda'a waan ta'eef itti aanu irratti maaliin jaanii neekest kan jiruun tuqaa jechuudha. Neekest kan jiru eegaan tuqee guyyaa dhalootaa na gaafataa guyyaa dhalootaa guyyaa 22 haa jiru. Akkasuma ji'a na gaafataa mee ji'a Agasti haa jiru. Ji'a Agasti haa jiru. Bara na gaafataa bara 1988 haa jiru. Kana booddee jeendar bakka jirutti immoo yoo dhiira taate meel bakka jiru tuqxaa. Yoo dhalaa taate immoo fiimeel kan jiru tuqxaa. Amma meel kan jiruun tuqanii itti aanee mallee neekest kan jiruun tuqadhaa. Neekest kan jiru eegaan tuqee booddee haala kanaan naaf fida. Filannoowwan kanneen naaf dhiyeessaa jira. Odaa miidiyaa 85 Odaa miidiyaa 515 akka kana jee naaf fida. An kanuma jalqabaa kanaan filadhaa. Kanas iimeeliin kiyya kanaa jechuun kiriit naa godhee jira amma jalqabaa kanaaf filadhaa. Booddee kana iskiriinshotiin godha kana jalaa hin banneef yookiin waraqaa wayii irratti qabachuu hin danda'a. Isteeppii irratti eegaan kana tuqadhee booddee neekestiin ja'a. Eegaan kana tuqadhee neekest kan jiruun tuqaa. Dhiifama. Personal use kan jiru eegaan tuqee booddee akka kanatti keenya ishee Odaa miidiyaa kan jiruun tuqadhaa.
akka kanatti isteeppii itti aanu irratti kun oopshinaaliidha yookiin filannoo irra dabruu hin danda'a waan ta'eef akka kanatti guyyaa 22 ji'a Mee Agastii bara 1988 jeendar bakka jirutti meel godha. Kana booddee next kan jiruun tuqadha. Isteeppii itti aanu irratti immoo amma ni jijjiira waan ta'eef duuba waan irraa deebi'eef jecha Odaa miidiyaa 80 takka Gmail kan jiru akka kana isteeppii itti aanu irratti amma maaliin godhaa paaswordii uumiyaa paaswordii hiyya kan namni hin beekne kan mataa kiyyaatiin uummadhaa jechuudha asirratti paaswordii kan namni hin beekne paaswordii mataa kiyyaatiin uummadhaa jechuudha. Kanas akka kanatti kun kan mataa kiyyaati waan ta'eef amma moodarni 12 kan jiru kun amma kun kan mataa kiyyaati anaatu kanatti godhate waan ta'eef namni biraan itti fayyadamuu hin qabu jechuudha. Kun illee amma isinitti agarsiisuudhaaf hin godhe malee kan namatti agarsiifamuu qabu miti jechuudha. Kana booddee egaan paaswordii akkana karatti galchee booddee next kan jiruun tuqadhaa. Next kan jiruun tuqaa amma iimeelii mataa kiyyaa uumeetiin jira jechuudha. Kana booddee next kan jiru ammallee gara dhumaa asii barreeffama kanarra gad dhufeeti barreeffama kanarra gad dhufeetiin gara gadiitti maali I agree kan jiru kanaan tuqaa jechuudha. I agree kan jiru kana eegaan tuqee booddee barreeffama asii olitti jiru kana seerota isaa hunda walii galtaa'ee jechuudha. Kana biraa waan biraa miti walii galtee kana hunda walii galtaa kan jirudha eeyyeen kan jirudha I agree jechuun akka kanatti banaa deemaa jechuudha. Akka kanatti amma sekondii muraasa booddee chaanaalii Google akkaawuntii yookiin iimeelii akkaawuntii uumeetiin jira jechuudha. Amma asii gara gadii kana dhufnee yoo ilaalle mul'ataa jira jechuudha. Odaa miidiyaa 81 Gmail kan jiru maali? Kun iimeelii kiyya kaniin ammaan tana uumedha jechuudha. Kun maali? Dhiifama. Asiin yoo dhufne amma maal goonee jirra walumaa gala bannee jirra jechuudha. Akkaawuntii iimeelii haaraa uumnee jirra jechuudha. Asirratti yoo dhufne ilaalle akka kana kan argaa jirru kun Odaa miidiyaa Odaa miidiyaa jechuudha. Kana jechuun bakka nagaan dhufte jechuudha. Kana biraa amma niqeebila jira baneetiin jira jechuudha. Amma dhufee maaliin godhaa yuutuubiin bana. Yuutuubiin irratti eegalaa jechuudha. Yuutuubii eegaluudhaaf eega akkanatti akkaawuntiin kiyya hundaaf kan banamu ta'e akkaawuntiin kiyya iimeeli akkaawuntiin eeganaaf kan banamu ta'e maaliin godhaa kallattumaan gara aappii yuutuubiitiin deema gara yuutuubii ittiin seenaa eegaan yuutuubii keessaa kallattumaaniin gara yuutuubii aappii yuutuubii dhaqaa yookiin ammoo kiroomii keessaan yuutuubii jee sarchi godhuu danda'a jechuudha. Eegaan kallattumaan gara yuutuubiitti dhufee gara tuqaa gara gadii kanatti kan mul'atu hajuu kanaan mul'ata. Bakka jiru gara gadii kanatti ni mul'ata. Kunis maali yuutuubii kaniin itti fayyadamaa jiru kun siidha. Kun suma kan keessa jiru jechuu isaati. Bakka kanaan tuqadhaa jechuudha. Bakkuma jiru kanaan tuqadhaa. Eegaan as tuqadhee akka kanatti kun amma
maqaa yuutuubii ammaan tana itti fayyadamaa jiruuti. BR Jamaal Adam kan jiru yuutuubii chaanaaliin anuma itti fayyadamaa jirudha. Kanaaf gaamma nuti chaanaalii isaan amma bane iimeelii sanii wajjin iimeelii sana irratti yuutuubii banuudhaaf maaliin godhaa? Iswiich akkaawuntii bakka jiru kanaan dhufa. Iswiich akkaawuntii bakka jiru kana eegaan tuqadhee booddee iswiich akkaawuntii bakka jiru kanaan tuqadhaa. Kun maaliif akkana kan hin jeefi iswiich akkaawuntii wanti hin jechuu barbaadeef akkaawuntiin keessa jiru san cufee kabiraatiin seenuu waan hin barbaadeef. Ammaan tana egaa akkaawuntiiwwan jiru yoon ittiin iimeelii lama hin qabaatiin yookiin yuutuubii lama hin qabaatiin akka kana jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kallattumaan iimeeliin sanaa mul'ata jechuudha. Amma iimeeliin ani irratti chaanaalii banuu barbaade Odaa Miidiyaa kan jiru kana Odaa Miidiyaa kan jiru kana no chaanaal jedhama asirratti as dhufnee amma egaa Odaa Miidiyaa kan jiru kana jalatti kiriit yoo kan goonu taate kiriit godhuudhaaf jalqabatti maaliin godhaa eegaan iswiich akkaawuntii asitti reefu je'ee booddee isa Odaa Miidiyaa jedhu kanarraan tuqadhaa jechuudha. Odaa Miidiyaa kan jirre eegaan tuqadhee booddee maaliin godhe amma gara chaanaalii Odaa Miidiyaa kan jiruun seenee jira jechuudha. Isa booddee maaliin godhaa akka kanatti eegaan seenee edit picture kan jiru picture illee jijjiiruu hin danda'a. Picture kan biraa takka godhuun hin danda'a. Waanuma ta'e tokko gaalarii keessaa fudhadhee yookiin qopheeffadhee jiraachuu qaba. Edit kan ta'e jiraachuu qaba jechuudha ture. Amma garuu kan edit hin jiru waan ta'eef jecha haaratti godhuu baadhus amma kanuma ta'e tokko irraan kaa'a. Akka kanatti kana booddee save as profile kan jiru gama gadiitti hin tuqadhaa. Save ta'ee jira jechuudha. Kana booda amma maqaa kanaas neemii kana jijjiiruu yoon barbaade niin jijjiira jechuudha. Irra tuqadheetumaan jijjiira maqaa kana waan biraattiin jijjiira. Chaanaalii yuutuubiitiin uumachaa jira waan ta'eef haandilii bakka jiru kanattis amma kunis yoon jijjiiruu fedhes niin jijjiira yoon itti dhiisees rakkoo hin qabu. Kana booda gara gadii kana dhufeetiin maal godhaa kiriit bakka jiru kanaan tuqadhaa jechuudha. Kiriit bakka jiru kana eegaan tuqadhee kiriit godhe jechuun akkaawuntii san kiriit godhe yookiin uume yuutuubii haarayaa uume jechuudha. Kana booddee amma akkaawuntii haarayaa Odaa Miidiyaa kan jedhamu uumeetiin jira jechuudha. Yuu bakka jiru amma gara gadii kanatti kan mul'atu kana yoo ilaalle kun akkaawuntii ammaan tana uumame Odaa Miidiyaa kan jedhudha jechuudha. Akka kanatti amma isa kana yoon tuqadhe Odaa Miidiyaa kan jiru Odaa Miidiyaa kan jiru eegalee jira jechuudha. Kana booddee amma akkaawuntiin amma uumadhe Odaa Miidiyaa kan jiru kanarratti yuutuubii irratti hojjechuu ni danda'a. Viidiyoo mataa kiyyaa irra gadhiisuu ni danda'a. Asirraa viidiyoo mataa kiyyaatis daawwachuu viidiyoo namoota biraa daawwachuu ni danda'a. Kanaaf amma viidiyoo irra gadhiisuudhaaf maaliin godhaa bakka ida'uu gara gadii kana viidiyoo mataa kiyyaa kan nama biraatis haa ta'u wanta nama gammachiisu wanta namni irraa barata jedhamu asirraa aad bakka jiru ida'uu tana tuqee viidiyoowwan garaagaraa asiin ol baasee gara addunyaatti mul'isuu danda'a jechuudha. Asiin booddee viidiyoo mataa kiyyaa irra gadhiisaa. Adaduma namoonni na daawwachaa deemuun maal ta'a akkaan chaanaalii isa jalqabaa sana irratti isin agarsiisee doolaarri irratti lakkaawaa deema. Kun adeemsa hedduu qaba. Kun gara fuulduraatti yoo rabbi fedhe kaniin isin barsiisu ta'a. Amma mee viidiyoo takka gad haa dhiisu asiin bakka ida'uu tana eegaan tuqee viidiyoo takka irratti gad haa dhiisu.
Amma sekendii 15 waraabaa jechuun shoortii viidiyoo shoortiidha waan ta'eef sekendii 15 waraabaa. Kana booddee maal godhaa? Asii next bakka jiru kanaan tuqadha. Egaan waraabee akka kanatti waraabee next bakka jiru kanaan tuqadha. Next kan jiru kana eegaan tuqadhee booddee akka kanatti naaf mul'isa. Amma egaa asirraa kan nuti sirreessuu qabnu jalqabatti gara olii kana yoo dhufne asirratti taampinalii wanti jedhamus ni jira. Caption your short kan jiru maqaas naannoo kanatti hin barreessa. Akkasuma visibility public namootni mul'achuu barbaadu publicii ta'uudha. Audience bakka jiru namoota itti mul'achuu qabu namoota itti mul'achuu hin qabne kan jiru ni agarsiisa. Kana booddee gara gadii kana dhufeetiin maal godhaa? Upload kan jiru. Upload jechuun maali? Maxxansuudha. Amma mee haa maxxansinu viidiyoo kana. Kana booddee asitti maqaa barreessina. Maqaan asitti an barreessu barnoota yuutuubii jeetuma haa barreessu mee. Barnoota yuutuubii. Barnoota yuutuubii. Haa jiru. Asirratti yoon gad dhufe ammallee tuqaa kanarra asii sarara mallattoo qalamaa kana yoon tuqadhe mallattoon qalamaa kun maali? Suuraa isarra kaa'amu yookiin taampinalii kan nutti agarsiisudha. Taampinalii irra kaa'uudhaaf asii qalama kanaan tuqadha. Mallattoo qalamaa kana wagguun tuqetti maali? Taampinalii yookiin suuraa waan kanarra kaa'amuu qabudha. Suuraa isarra kaa'amuu qabu. Suuraan an qopheeffadhee jiru hin jiru waan ta'eef yoon qopheeffadhee jiraadhe as keessaa kaniin ol baasu ta'a. Amma qopheeffadhee waan hin jirreef isuma kana viidiyoo irraa bakka irra bareedu irratti irra oofee kaniin irratti ol baasee public bakka jiru irratti asii public irratti hin dhiisaa. Kun maali? Namoota hedduudhaaf akka argamuuf jechuudha. Asii audience kan jiru ammoo select audience. Kana jechuun yes it is made for kind ijoolleedhaaf kan dalagamu yoo ta'e ijoolleef dalagamedha. No it is not made for kind ijoolleedhaaf kan hin dalagamne waan ta'eef asirraan kaa'ama. Maaliif barnoota ijoolleen laaltuu fi kan ijoolleen laallee jira waan ta'eef ijoollee waggaa 18 gadiitiif hin eeyyamamu waan ta'eef jechuudha. Kana booddee asii kana restrict yookiin daangeyseetiin jira waan ta'eef no don't restrict my video to over viewer over 18 nama amata 18 fi olii hin daangeysu jechuudha. Kana egaan akkas godhee bira dabree itti aanu irratti allow video inda audio remarks namoonni biraa isarratti dalaguu yoo hayyamuu feete allow jetta. Allow irra jira inni nuyi. Akkasumallee isatti aanu irratti maaliin godhaa? Steepitti aanu irratti upload kan jiru ni maxxansaa jechuudha viidiyoo kana. Viidiyoo kana amma maxxansuu eegaleetiin jira jechuudha. Waalaikumsalam. Amma viidiyoo kana maal godheetiin jira? Maxxanseetiin jira jechuudha. Viidiyoo kana maxxansaatiin jira yookiin upload godhaa jira jechuudha. Asirratti yoo ilaalle amma upload godhaa jira jechuudha viidiyoon kun. Akka kana si viidiyoo jaa amma ilaalee jaa maxxanee jira bakka viidiyoon kun maxxanfamee jira jechuudha. Amma viidiyoon kun maxxanfamee jira. Akka kanatti viidiyoon kun egaa amma waraabaa jira. Kun amma gabaabsee kaniin asirratti waraabaa jira.
akka kanatti fayyadamtanii amma viidiyoon kun ol bahee jira jechuudha. Shoortiin kun viidiyoon kun asirraa laayik godhuu hin danda'a. Ofii kiyyaafis daawwachuun hin danda'a. Garuu viidiyoo mataa ofiitiin qopheessitee erga deebitee daawwachuun gaarummaa hin qabu. Doolara isa jalaa hir'isaa namni biraa yoo siif daawwate wayyaadha jechuudha. Haala kanaan amma waraabnee xumurree jirra. Barnoonni keenya irraa asuma irrattiin xumura. Yeroo itti aanu barnoota yuutuubii mata duree biraatiin kan walitti deemnu ta'a. Har'aaf asuma irra dhaabna. Nagaan naaf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.